Halloo akkam jirtan nagayuma fayyaadha hordoftoota Sheek Abbutaa tana ijoollee shaasha ijoollee dubbattu waan dubbattu beeytu ta dhiiftu waan dhiiftu beeytu ta deeggartu waan deeggartu beeytu akkam jirtan ilmaan badhaadhinaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh jirra jirtu ummata hiraare naasofne kana hordofuun umrii nama dheereysa qadaa sindabru guru qaddarrifaan sidabraa jechu ummata nagaya so ummata nagaya labsu ummata tokkummaa labsu ummata wali dhufeenya sabaa sablammii xiqqaa guddaa ni muslima kristaana waaqifata amanti malee hunda saa warra wali qabee akka nama kabajuu kana hordofuun sigale urmii nama dheereessiti jechu girrisaa hordofuun amma girrisaa hordofuu tureeti mataan kiyya kan nama laawe jechu silaamataan nama laawe sigale urmii tanaan immoo laawu jechu waan girrisaa hordofuu tureefin molaawe jechu sigale eegasi arkeetiin badhaadhina hordofuu eegale jechu girrisaa hordofuu dhiiseetiin eegan badhaadhina hordofuu eegale amma rifeensi kiyyaas akkama jiru doktorille waadana galee jira saniifuu bagana gaan dhuftan invite share goda arra haasawa gabbu'eetiin sirritti haasawuu deema caljaa ilillii qofa facaasaa sheetichaa fi dhume dubbiin sigale dhageeffadhaa share invite goda hulaa nama daddaa wal kaasaa wal dammeessa maalif nuti hoggii dhufnu gartee waan pointii qabdu dhufna malee akkanumatti asirraa iyyuudhaaf gartee aanamni nu arkuudhaaf hin dhufnu bagana gaan dhuftan xiqqaa guddaan ka amma seentanis assalaamu alaykum irra deebuudhaan invite fi share godhuun dagatina galatooma obboleeyyan kiyya ilmaan oromoo qaqqaali bagana gaan dhuftan arra mata duree lama jajjabduun qabadhee dhufe mata dureen tokkoffaa yoo lammaa magarsaa kan badhaadhina keessaa akka girrisaan asirraa iyyu kana kan deemu ta'e sigale akka girrisaan asirraa afaan banaa oolu kanatti akka waan lammaan gartee yoo deeme addunyaan tun garagaltee samiin caccabtutti agirrisaan asirraa iyyu ta'e yoo lammaan achi deeme badhaadhinni ni fuula duratti harkaanfatamoo ni badaa gaafidha itti aansee aabaa'oon dhaaba akkami jaarame dhaaba maaliif jaarame dhaaba gaafii maal gaafachuu jaarame ejenneeti gabbuunee laallaa jechuu jaarraa ammaa kanaa wajjiin jaarmeyni isaanii deemaahi
gaafii gaafa 19 bara jahaatamoota keessa gaafatamuu turte 2020 keessaas gaafuma san gaafannamoo dhaaba kana bal'ifneeti akka sabaa sablammii haammatu deemuu nu wayya kajuu arra mata duree tana gabbu'eetiin irraa dubbachuu deema galatoomaa baga nagaan dhuftan invite fi share godha hundi keessanuu ilmaan Oromoo welcome jenne mata duree tiyya ta tokkoffattiin dabra mata dureen tiyya ta tokkoffaa obbolammaa Magarsaa akka girrisaran asirraa haasawu akka halkanii guyyaa dibbee tumamu akka kaan ol fuudhanii kaan gabbuusan kana yoo tahee obbolammaa Magarsaa asirraa badhaadhina keessaa kan bahu taate badhaadhinni ni badaa jetti duraan dursee Lammaa Magarsaa Waaqoo eenyu Lammaa Magarsaa ilma Oromoo tokkicha ilma gaafa xiiqii dhiira leenca sigale goota Oromoon guutuun ittiin dhaadattee jechuudha goota Oromoo bira dabree sigale goota Oromoo bira dabree ollaa keenya dhaqee diina ciidinaa inda maal janga ciidinaa inda hisaat yammoo ciidinaa inda faayir jan kana wayyaaneen akkas jettu ibiddaa fi citaan akkamii walii gala jettu Ethiopia susno ye Ethiopia amaranya ichilim nimbe girrisan amaranya mbeku Ethiopia susno jechuun fedi yohan wal arab haza wal arabi al shawa kan janin sani sigale irra guddaan girrisaa waan biyya arabaa jiraatu fi gartee afaan arabaa kana fayyadama sigale khashawaa jaamusani jechuun susno jechuun nama Ethiopia susno jee Oromoo fi Amaara wali fide akka waliin qabsaawanii diina amad 27 biyya san bitaa be cabsan godhe keessa isa tokko jechuudha sigale Ethiopia susno jee gaafa Ethiopia susno inni juusan warri arra Lammaa Magarsaa goota juu mammaa isa tokko gabbaasanii jechuudha ammallee yaadadha waan isaan gabbaasan fedhii maarree dhaqanii fayyu fedhii Ethiopia Bahardar dhaqanii fayyu wujaniititti itti walaleessanii turanii jechuudha warri arra goonni gabbahuu deema goonni dachii baqaysee dhufuu deema goonni samii bu'uu deema jee akkanatti halkanii guyyaa hirriibaa fi afaan kaachuun dhoorku kun sigale kha mata qaruuraa tokko faan kaas wajji jirru tokko gowwa nama digrii baadhatee nama faarsu nama digrii baadhatee kan deemee biyya Ameerikaa kan halkanii guyyaa namni itti dalagatu mana taa'ee akka homelessitti nama faarsu sigale maarreen akkana ta'e abiyyi akkana ta'e barsilaa xiinxalaa ta'e kabajaa miidiyaa gurguddaa dhiyaatee haasa'uu danda'u sigale sunundi ijoollee akkatti dogoggorsiisaa jiru ijoollee nagaa re'eesii tiifattee sibiila faranjii guurtee nagayaan jiraachaa jirtu akkitti dogoggorsu jiru way Lammaa Magarsaa dhufe way Xayyibaan gad dhufte warra dur Lammaa Magarsarra nama bobbaasuu ture keessaa tokko turanii beek warra kun wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadi dihaaddu timire dihaaddu intala deera warra dur Lammaa Magarsarra nama bobbaasuu ture keessaa tokko warra dur Xayyibarra nama bobbaasuu ture keessaa tokko arrammoo gaafa Oromoo wali jaaramuu qabdu sanii bar gaafa Oromoon injifachuun dandeenye gaafa Oromoon gargaarsa barbaadachuu halkanii guyyaa ceetu Lammaa Magarsaa Amaaraa wajji wal ta'e Lammaa Magarsaa Ethiopia susnoo je akkamii Lammaa Magarsaati wajji namni haasawu wa Ethiopia susnoo je je'anii girrisaan tokkoffaan namicha mataa qororoo sanfaa kha ololoo fuuture fi namicha dooniyaa khabiir dooniyaa خدونيا قبردوتي خوجين جاورين كبير دونيا انجاني كبير دونيا فاجتشو الرمو وري Lammaa Magarsaa كواقا قده أبي كهرة قده جرق ولين ibidda keessa tarkaanfachaa ibidda keessa dhaabbatee aangoo fudhate addaan baasuudhaaf tattaafatu girrisaa kanaa jechu sigale girrisaa kanaa jechu nama yaadan qabne
nama gartee gurbaan khuna isa khute gurbaan keenya isa khute gostiti yachi kheysani jirti marre je'ee warra nama filu warra gosummaan gandaalizimiin guutame sigale san nuti gaafas gandaalizimii waan hin qabneef gosummaa waan hin qabneef aboo itoo oromoon gargaarsa yaammachuu qabdi sabaa sablammii haammachuu qabdi xiqqaa guddaa fi qabu qabdi warra je'ee oro amaaraan hayyoonni keenya sababa sanii dhaabatee jechu oro amaara kaju sababa sanii dhaabatee jechu lammaa magarsaa nama ibidda san keessa tarkaanfatee ilma sabaa bira kutee ilma sabaa sablammii tahee jechu goota akkasiiti beekaa akkasiiti hayyuu akkasiiti dhiira akkasiiti jechu nama maas garaaf hin bitamnee jechu nama ololli diasporaani bitaye ani yaadin keessa tokko isaa jechu maalif osoon asii halkanii guyyaa sihe abbaan prime minister Maarreed Abiyyiin kenninu ijaniitti iyyanii no nama narra jabaa jira nama narra paartii tana milkeessuu danda'u jira nama oromoo tana nadara milkeessuu danda'u namaan if caalaa amanu namaan huccuuti ya caalaa fitti aansee uffadhu jira je'ee ka Dr. Abiyyi as baase kan manguddoo meeqachitti ergamte kan gubboo meeqatti ergamte no je'ee didee Abiyyiif chaansii dabarse ta'uusaa seenaan hin dagattu jechu kana hunda ka godhe oromoof jecha jechu goota kana rabbiin nu haa baay'isuu jennaani jechu seenaan Lammaa Magarsaa waan afaaniin himanii fixanii miti gaafa as dhufellee namni madammar faarsuu ture viidiyoo na jala jirti madammar bicha qabiyatana fuula duratti tarkaanfachiisuu danda'u jee kan inni Minneapolis bakkaan namma taa'ee haasa'u tanatti haasa'e Lammaa Magarsaati jechu seenaa Lammaa Magarsaa afaaniin dubbannee fixuu hin dandeenyu biyya jiguu haati haase sigale goota ija barbadaa isa jala taa'ee isaa wajjii dalaguu jiru as nu baasee muummicha ministeeraa nu godhe amma gaa girrisaan sigale eega asii girje'ee biyya galeefi ka asii jechii dhabee girje'ee asii jecheefi ka girje'ee biyya araba kuteefi ka girje'ee biyya tana taa'u jiru waliigaleeti yuusu jiraa jechuudha Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi addaan diiguudhaaf Dr. Lammaa Magarsaa osoo miidhaa ati paartii keessaa baatu dhuftutti kunne dhaamsa tokkoon sii qabaa jechuudha akka obboleessa sirra xiqqatti dhaamsa tokkoon sii qabaa jechuudha dhaamsini nan sii qabu yoo Odiipaan jiraatte ati jiraatta yoo badhaadhinni jiraate ati jiraatta yoo Abiyyi moohee ati moota wallahi billahi rabbiin sii kakadha warri arrasi faarsu kun dhageeytii ati qabdu beekumsa ati qabdu si fayyadeeti booda si khamiila namarraa ciruu ture wayyaanee wajji maarre jedhanii namni dura hidha darbuu taansi yoo humna godhatan isaanuu nama humna godhatu miti nama yaada qabuutu biyya qabatee humna godhata namni yaada hin qabne kanuma nama arrabsu nama humna godhatu miti namni dura hidha darbuu taansi arra sigale divide and rule kan faranjiin jettu san adda babaasii biti adda babaasanii isin diiguu yaan paartii hayyootaan guutamte tana isin kasaaruu yaan paartii ummata beeytotaan guutamte tana isin kasaaruu yaan badhaadhina isin fuula duratti tarkaanfachiisu jirtan kana isin kasaaruu yaan sigale isin kasaaruu yaan yaa obbo Lammaa Magarsaa yaa obboleessa Oromoo yaa obboleessa duniyaa obboleessa akhiraatii miti naaf inni obboleessa akhiraatii miti obboleessa duniyaa yaa obboleessa Oromoo sigale oromummaa sanii jecha dhaaba kee jabeeffadhu qilleensi isin idduun seenini osoo ati gaafas ciniinnattee firra dabarsitee Abiyyiif kennuu baatte Nobel Prize irraa Abiyyi fudhate kun siini yaa Lammaa wanni satellite samit dhaamte tun siini yaa obbo Lammaa sigale waan hanga amma dalagamu jiru keessa ga'een ati hin qabne takkalleen hin jirtu jechuudha even hanga qeeroo wal fuutetti illee even hanga qeeroo dalagaa harkattee
sababa wayyaaneen cabxeen dalagaa seentee ta duraan mana hidhaa jirtu dhufanii dalagaa kennanii fi wal fuutee ilmoo dhalattetti haqarraa qabdaa jechuu jijjiirama kanarra. Yaa obbolammaa Magarsaa bakkatti laal rabbiin hoggii nama khasaaruu ka'u bakkatti kabajaa qabanii nama rooraasa. Bakkatti kabajaa qabanii si rooraasee si khaasaa jechuudha. Mootummaa takka keessa teessee yoo falmite irra bakka harkatta malee ala dhaabbattee yoo dhagaatti darbite mootummaa jechuun humna teessu. Humna teessu warruma mormuutti dhufee caccaba malee humniti teessuun sossootu. Fakkeenyaaf tulluu haa jennuun tulluu namummaa fiigaa dhufee itti gufatee caccaba malee si galee tulluun sunumaan taatu. Mootummaa jechuun akkasi. Achi baatu akka nam tokkotti achi ba'u teessa. Saniifuu dhaaba asiin geesse dhaaba wayyaanee harkaa fuutee asiin geesse diyaaspooraan akka shaantaa fannifattanii galchitan. Sigale isin gowwoomsee afaan damma faranjiin biyya tanan nu barsiifte. Afaan damma Eeltiraan nu barsiifte. Afaan damma biitti adda addaa tan keessa baqannee. Sigale akka muuzatti awwaalamne. Amma tokko faa ka Suudi Arabiyaa agale tokko ka ijaba baasu tokko OMN irra taa'e nama jiru amata 4 moo ama 5 akka muuzatti awwaalamee sodaa wayyaaneeti. Akka muuzatti awwaalamee taa'uu tureetu kamanaa gad hin baane. Akka dhalaa biyya Arabaa dhalaan biyya Araba manaa gad hin baatu jedha. Akka dhalaa biyya Arabatti manatti qallabuu turaniitu arra goota ta'ee OMN asitti haana qalanii marri haana godhanii jee ija baasa. Sigale kana hunda isinii biyya galchee ka shaanta biyya galchee goota godhee jechuudha. Tana hunda waa wal taataniif malee osoo isin shira walirra yaaddanii tarkaanfii takka tarkaanfachuu hin dandeessanii jechuudha. Yaa obbolammaa Magarsaa. Qilleensa ummanni ifiifuu baqatee bahe. Ummanni ifiifuu yaa Rabbi na baasi je'ee akka dhalaa fakkaatee diriya dhalaa uffatee biyyaa bahe. Kaasi goota ta'ee suufa uffate. Sigale kakka shaantatti isin fannifattanii galchitan addaan isin hin baasin. Kijiba. Yoo garuu innichi keessaa bahe. Yoo garuu innichi keessaa bahe deeggartoonni hundi jala yaa. Warri gandaalizimiin guutame ani hin beeku. Kakka girrisaa kayoo abalu paartii san faarsanii faarsan kayoo abalu paartii tan ni arrabsan yoo miidiyaan paartii san irra bobbaa yoo miidiyaan irraa dhaabbaa jee dhaabbatan yoo kakka girrisaa ta'e an keessa hin jiru. Garuu namni wanni itti amanu lammaan deemuus xayyibaan deemtuus warqinaan deemuus abbaa duulaa deemuus abiyyi deemuus shimallis deemuus caaltuun deemtuus eega yaanni badhaadhinaa fudhatame namni yaada deeggara malee nama dhuunfaan deeggaru jechuudha. Yaada nuti kan fudhanne yaada isin fiddan kan hayyootummaa keessan jabeenyummaa keessanis akkuma jirutti tahee kan nuti fudhanne sigale kan nuti fudhanne yaada ijaaraa waan fiddaniif yaada kana isin irraa bitate ummanni lammaa maallaqa hin bitanne ummanni abiyyi hin bitanne ummanni xayyibaan bitanne ummanni caaltuun bitanne ummanni yaada ijoolleen tun fidde bitatee jechuudha. Yoo yaada bitame kana dhiiftee biraa deemte yaadni bakkuma san jira. Namni yaadatti amanu tokko kasi jala deemu jiru jechuudha. Sigale maal nuu fiddee dhuftee gaafisi kaasanii jechuudha. Maal nuu fiddee dhuftee akka waa fidduuf si yaamne malee sigale maal nuu fiddee dhuftee akkas dhugaan jirtu tan na warri yaada bitatu bakkuma yaadni badhaadhina hafetti hafaa jechuudha. Maaliif warra abaa'oo keessaa yaa ilaali leencoolotaa bahe abaa'oon ichuma teesse miseensonni abaa'oo ichuma ta'an ittuma fufan yaada abaa'oo sanitti amananii beeku. Galaasaa jilboo bahe warri abaa'oo jalatti hafu ichumatti hafe yaada abaa'oo sanitti amananii beeku. Yaadatti amanan malee namaa miti. Namni hundi yaa'ee biraa dhumee jechuudha. Daawud irratti hafte daawuduma bira kaafee jira jechuudha hanga dhumatti warri yaadatti warri kaayyoo sanitti amanu. Kammoo kaayyoo kana kara birootiin milkeessa jeebee sun dhimma isaati. Atiis
akkuma jarri kun baheetuma kophaa kutetti kophaa kutta ana akka ati nama biyya diigamuu haate rabbiin si sababee si fi abiyyi faa sababee diigamurraa biyya san oolchee jechuudha. Ati nama hunda biraa galata qabu. Ati nama hunda biraa kabajamuu qabu. Akka ati diasporaan asii galee gartee mee maal fiddee dhufte jijjiiramni ati si galee akka dheengadda isin nuti waan kana hunda miidiyaa irratti ummatatti naasoo jennee usuna malee gurra qabu. Akka isiniddu yaani sila Nobeliin kun keetii bar sila maqaa keetti faarfamaa bar sila gaafa san akkas jennee bar sila akka ja'anii namni nama ni maraacha namni nama dabaasa dhuga sigale akka kana isin godhu jiran qubuma qabna maal goonaa himnaa dalagaa teenyaa miti jennee us amma garuu himuun dirqama taate yoo kan baatu taate wallahi billahi rabbiin si khaqad matuma khee fudhatte warruma akka keetitti namatti amanu fudhattee deemta malee badhaadhinnatti warri amanu chuma ta'a jechuudha akka sheekka abbutaa kun sigale akka sheekka abbutaa warri yaadatti amanu ichuma ta'a jechuudha yoo abiyyi badhaadhinni kun naan taane jee kan deemu taates yoo hoogganuma badhaadhinaa kadhufu jala teenyaa jechuudha maaliif yaada kanaa yaada ijaaramaa waan ta'eef yaada kanaatu yaada bitamaa yaada sabaa sablammii yaada oromoon biyya bulchiti edaan oromoon hoogganuu ni dandeessi jee addunyaa irratti nu dhaadheessu jiru yaada kana waan ta'eef ida'amu kasimiidhellee gartee gorsuudhaan kasimiidhee kutellee faarsuudhaan seenaa isaa baddullee dhooysuun hara cubbuudha dhorkaadha nagaya dhiifama walii godhu hajuun maalif nuufi sabni ichiisun irra guddaa sigale irra guddaa seenaan nuti wali qabnu jirtu amma amaara seenaan nuti wali qabnu tan nu iddutti taa'ee hayyoonni seenaa akkanaa waliin qabdan jechuun jirtu sigale amaarri dirqiin biyya teenya dhufee nu qabate sanunda kan akka fayyiftee sigale waan yaada fayyisaa ta'eef yaanni badhaadhinaa bitanne malee nuti naman bitanne jechuudha tana gurra si calaw nuti yaada badhaadhinaa bitanne malee naman bitanne jechuudha sigale saniifu hoogganaan tokko paartii takka gadhiisee dhufu hoogganaa isa caaluu dhufu hoogganaan tokko paartii takka gadhiisee dhufu hoogganaan dhufu nuti garuu si dhabuun barbaadu warri badhaadhinaa fi warri biyya jaalatu akka ati maqaan kee sigale bakka dur kaame sanirraa muusee jeesi yaamee baramaarri sabaa sablammiin biyya sanii ilma biyyaa siin jennee bar ilma kutaa siin hin jennee bar ilma gandaa siin hin jennee bar muuseenoo jaanis yaamanii bar sadarkaa sanirraa ifuutee warra amata 50 khara qabsoof wallaalee asii circir wali godhuu ture kan rabbiin tokkichi qeeroon furmaata fide kana dhageeffatte yoo kan deemtu taate karaa duudaan daakoo si haa godhu jechuudha garuu waan si mudachuu taa'u anammumaan si dhaamaa jechuudha sigale paartiin badhaadhinaa ni miidhamti never paartiin badhaadhinaa fuula duratti harkaanfatti jechuudha ololli kanaa caalaatu himmiinee jechuudha sigale dheengadda wanni VOA'tti dawwalanii isaan ibsatti kennisiisan biitti sun girgirooyitee wanni hundi haa waliin laaqamtu jechuudha ummanni oromoo useeti hayyoota isin qofan qabnu akka carraa taataniiti fuula dura baatan malee hayyoota isin qofan qabnu jeniin cal janii taani laal sigale waliin dhabinaa tokko taanuu dalagaa isin hundi ilmaan keenya wal dhabnaan karaa duudaan daakoo isin haa godhu dhumate dubbiin saniifu yaa obbolammaa kiyya awwanniin akka ilma oromoo tokko si dhaammadhu paartii tee jabeeffadhu paartii tana iccitii meeqa waliin dalaydan paartii tana iccitii meeqa waliin qabdan iccitiin sun gaafa warra makka sifaarsu kana bira dhaytee si gabbaate warruma kanaaf fuudhee masqala si fannisuu ta'a gurra si calaw gale ummatni diaspora gale ummata aangoo maraachite ummata aangoo diaspora to asi walii gadhiisuu dide aangoo khada
kan dhufanii nu kadhatan doolaaraan gana nu buusa miseensa nutti haajanii aangoo nu kadhatan tanaawu walii gadhiisuu didanii wal nu tahaa jennee amata meeqa isaan kadhannee wal tahuu didanii wanni isaan irra wal dhabanii jirtu gaafa aangoo guddoo san harkatan lammaan toofta beekaa siyaasa beekaa nurraa fudhatan jedhanii si geggeessuun dirqamaa jechuudha ummanni tokkummaan akka ammaa kanan namni si bira dhaabbatu hin jiru jechuudha saniifu miidhaa badhaadhinarra miidhaa mataa keetirra geessuu turra caalaa nuti akkasuun sirra geessuu hin barbaadu an akka mataa kiyyatti hin barbaadu akka ati boontee naa gammaddee si galee bara baraan naa faarfamtu si galee kitaabni meeqa sirraa barraa'e Lammaa Magarsaa gaafa akkana ilma saba ilma gandaatii miti ilma sabaati ilma gareetii miti ilma gartee yaadaati akkasiin jedhan garee yoo kan qabattu taate hulaa keessumaa keessaan ficcufee jechuudha hulaa seentee yoo garee takka keessa galtee razzaa keessaan figgoote sun qarrasitti mi'aawu siif beekaa jechuudha aan akka mataa kiyyatti nama wajjiin qawwee wayyaanee dura dhaabbachuu turte nama wajjiin ibidda san keessa dhaabbattee aangoo tana fudhattan si gale nama gaafa ati raftus ka'ee si bira taa'ee si eeguu ture gaafa isin zabanyaan qabne san gaafa isin eeyduun qabne san si gale si bira taa'ee si eeguu ture lubbuu teetti amantee rafuu turte ha lubbuu isaa sitti amanee si bira rafuu ture kana dhiiftee diyaaspooraa akka shaanxatti rarraafattanii koottaa galaa isin jettanii yoo kan wal diidan taate abbuma deeme santu miidhama malee badhaadhinni miidhamuu gurra si calawu kana dubbiin dhume dubbiin sigale badhaadhinni waa takka akkuma amma deeggarama yaada dhaaba yaada qabu waan ta'eef akkanuma deeggaramaa jechuudha awwaani lubburraa si jaaladhuuf waani lubburraa si kabajuufin sitti iyyee jechuudha maaliif girrisaan nama dogoggorsiisaa jira si hiigabbaatee ibsan kennitu hoggii dawwallee gaafannee nagayaan dalagu jiran jedhan sigale waan amma Facebook irraa deemaa tana namni quba qabu hin jiru ummanni waan shoorar kaa'eefi sigale itti himu jirraa jechuudha kamiidhamu nama keessaa bahe malee nama paartii keessaa bahee miidhama malee paartichi humaan ta'u warri yaada paartitti amanu miseensa ta'eetumatti fufaa jechuudha ni yaadattan gaafa inni dura pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa ka'u biyya baduu ta'a way biitti wal fixuu ta'e diyaaspooraan as keessaa kun girgirii kaa'ee namni viidiyoo hangaasaa gaafa hangaasaa laayifii sa'a 24 waraabuu ture namni hangaasarra bahee yaada kennatee deeggare akka inni irraa ka'u ana qofaa jechuudha gaafasiis waan hin deeggareef hin qaba sa'aatii nama tokko barbaaddu qabda sa'aatii nama faastii barbaaddu qabda sa'aatii nama waa qabbaneessu barbaaddu qabda sa'aatii nama waa diigu barbaaddu qabda jechuudha namni hundi addaani bootaa qabaa jechuudha nama kana rabbiin kaan fuula diimeessee kaan fuula wanni gurraattumsuuf si galee addaani akkuma fuulli addatti amalli nama addaa jechuudha si galee tokko diiguu danda'a nama dafee hiriira baasee godhee dhukkee godhuu danda'a tokko immoo tasgabbeessuu danda'a tokko hoogganuu danda'a jechuudha namni kanatti amala addaan qaba si galee saniifu ati yoo haatee kan deemtu taate paartii itti laffaatee asiin geesse keessa dheengadda VOA irra si galu qabdi jechuudha nam tokko ummanni Oromoo tokko deebiin takka tajirtu lammaan itti namanne jedhanii namni hangi tokko ni dubbate warri duraanuu ichi keessa ayyaa jedhanii ichi keessa jaaratan paartii keessa jaaratan ni iyyee humaan tarre boodarra ifiifuu ni ari'amanii jechuudha paartii keessa atis quba qabda tokko tokkoon kutu jiranii jechuudha quba qabda warra paartii san keessa taa'ee diyaaspooraan asii gale paartii keessa nama jaarrate paartii san dhabamsiisuu ture tokko tokkoon kun kaartoona hisaabaa umma sadarkaa guddoo abiyyi faa wajji miitingii wal godhurraa ari'ameeti amma kaartoona hisaabuun beeka maqaan dhawu walidde yaanna waan ta'eef maqaan dhawu harki abbaaniif kaayina jaawure saahiba kiyya ta'us isaaf godhere maaliin godhaaf sigale osoo sadarkaa sanirra jiruuti diyaaspooraaf informationa kenna diyaaspoora bira oola diyaaspoora wajjiin biyyee laaqaa oola sigale
saniifu kunoo makaartoona isaaba adaamaa keessa carraa maal qabare saniifu yaa obbolammaa kiyya namni yaadatti amana malee namatti hin amanu warri namatti amanu warra gandaalizimiin deemu warra gandummaan guutame warra gosummaan guutame warra namni gartee maraate qofaa jechuudha. Gandummaan guutamulleen humaa rakkoon qabu namni waan keessatti ifin harkin hin deeggaru anarraa eegalii waan hin keessatti farku malee hin deeggaru dhugaadha garuu gandi kiyyan jiru jettee oromiyaa guutuu balleessuun sirra hin jiru jechuudha. Warra gandaan guutameetu sigale gaafii amata meeqa duraa gaafii jaarraa kana keessan barbaachife yoo yaadaan madarakarra walitti dhufe ijoolleen xixiqqoon fuula keessa pa godhaa ooltu OBN daawwachuu dandeessa sigale warra gandummaan guutame gandaalizimii warra kanaan guutameetu yoo kana dhayxee dabalamte yaa obbolammaa teetumaa fi sigale bakka guddoo sanii gatiif darbite malee warri yaada sigale warri yaadatti amanu paartuma tana jala jira nuti yaadatti amanna malee namatti amanu Abiy Ahmed hoogganaan paartii tana namni badhaadhina kana fide namni idaamuu kana barreesse yoo ka'ee deeme nuti yaanni kun waan nuu ta'eef namuma yaada kana hoogganu wajji hoogganamna malee yaanu hanga yaanni kun jallatutti sigale hanga yaanni kun jallatutti hiyyaanu jechu waan yaanni kun nuu ta'eef nuti yaada isinirraa bitanne malee isin hin bitanne خبية بولشو يا دمالينا مامتي يا داتي لفخيس الرديمين من بلاجتشو تنافو أبولا ماخية أصونا سجالة دو أنرى سجالة دي أولين سيديمو سيجالي دياسبورا أنا مالا دياسبورا هندت جلال راهنگا قبتين بيخ تكر راهنگا قدتين بيخ دياسبوران واني في خيسا هركن قبل واني في قدو تنجر yoo ziqee roobu jiraatee osoo namni ziqee roobu jiraatee biite sani ziqee roobu jiraate wallahi diasporaan yoo ifii godhe malee yoo namni biroo godhe dogoggora siinja ziqee inni kun maqaa amaaraa faarra barruu siinja maqaa tigree faarra barruu siin yoo waan juudhabe aboo wanni kun ziqee ame uumaati jangartu bar maqaa amaaraa irra jira bar maqaa tigree irra jira siinja diasporaan hinaafa فرنجين قرتي هنا فما برسيفت نما بيجتنا سيقول سانيفو هنا فاد عندك أني سيقول هنا فاد عندك أني قرتي بارتي تيسن بارتي ميدم تلين انجرتو أكا إفمين مالف بارتي من لفق أبتي جرتي موتمان إثيوبيا باتي سينا إثيوبيا تباتي جهتي دبران أماتا خودان كودشاني ديدا مانغا صدوم بيتو دنداجي مالف جاسا سالفق لفق أبتي جراجي وبدوبي خنا خساتلايتي سمير ده سمير راودو چاكسو جرودي زيتي سيقول خساتلايتي سمير كوتة سمير راغا ورابو جرتو ديسي وري لفاوا ورابوه باتي جهبيرة چخونا موتمان لفق أبتي جي سانيفو أنت نسر بيخي ستنمو أكو مبوليساتي تين ستيمو جرا بارتي سنكيسا أتباهم بارتي واتكنغو تغرو سميتي مالي ماليف سميتي أكامي سميتي إذا لما مغرسا إذا لما مغرسا غافة إثيوبيا سوس نوجوسن نسوبي سينجا مارينيس سبا سبلمينيس إدام فيدي أورومو قفا نرفعو خيه تناف أما دابا أورومو قفا غالي سينجا إلما بيخي إلما خطانا من سينجون جرماتي إلما بياتي أتي غوتا بياتي مالي غوتا خطاتي متي غوتا سبا تقوتي متي غوتا سبا سبلميتي جتشماتي yoo khaatemmoo garee ifjaartee faayidaa mataa ifii barbaada faayidaa sabaa ozoon hin ta'in faayidaa oromiyaa ozoon hin ta'in faayidaa mataa ifii barbaada akkamiin masaraa mililiktan abiyyi tolche seennaaf warra halkanii guyyaa maraatu wajjin dhayte mililik masaraa mililikkee isaa baatee isaanii dhayte sumaan miidhamaa jechuudha akkamitti ati ilma sabaati amma ilma biyyaati booda maal taata ilma kutaa taata ilma gandaa taata ilma gartee saba tokko qofaaf yaadu taata akkasiis godhan
carraaqee akkas taata si seenee keessaan ficcufee jechuudha. Atimma Itoophiyaa guutuu siin dhaadate Lammaa Magarsaa yaa hagar lijnoo jedhanii afaan Amaaraa hundaan. Hadli kasaati yaa Lammaa Magarsaa jedhanii afaan Tigree hundaan. Sigale afaan Soomalee hundaan. Afaan Arabaa hundaan. Sigale afaan Oromoo hundaan. Bar Oromoon eenyufaa qabdi Lammaa Magarsaa. Itoophiyaanoo Lammaa Magarsaa. Jaaniiti Itoophiyaa guutuu siin dhaadachuu jira jechuudha. Yoo haatee paartii ifii gadoo deemte sigale Rabbi nutti hin ergin warri Sheekhanaa Hussein Juusanii beekatu. Osuma ol deemtu yoo gadoo gaggaragalti Rabbi nutti hin ergin warri Sheekhanaa Hussein Juusanii jechuudha. Ati waan kana godhuu deemteetii miti. Girrisaa kana gurra buusuufi wanni naannoo viidiyoo kana waraabeef akka gaarii sheer godhaa waliin gaa. Sigale saniifuu yaa obbo Lammaa wanni nan siinjuu osoon nuti kunooti siin jennu kunootii fi ninjiin. Dhaamsi kiyya karraa dhumaa san. Sigale nam tokko warra gandaalizimiin guutame warra gosummaan guutame warra amantiilizimiin guutame kana qofaas si jala yaa malee sigale nam tokko kas jala yaa unjiru namni yaadatti amanu anarraa eegali. Ayyaadatti amana malee abiyyitti amanu. Ayyaadatti amana malee lammatti amanu. Ayyaadatti amana malee caaltutti amanu jechuudha. Yaada isaan oofan kanatti amanu jira jechuudha. Warri yaadatti amanu warri yaada jala deemu akka kiyyaa kun asumaayii paartii deeggaraa ta'ee itti fufaa jechuudha. Ati immoo achii ganda keessa ichitti nu hidhaniiru, ichitti karaa nu cufaniiru, ichi nu gaggabsaniiru jetta malee waa takka hin jiru. Sigale miseensa keenya achitti hidhaniiru kanuma lakkaa'u gana hin jiru. Tana osoo nuti kunooti obbo Lammaa jennee samii keessas nama guutuu addunyaa guutuu siin dhaadachuu jirru hay baran kunooti nu bira dhufte hanganu tiyasuma irratti hin dhaabaa jechuudha. Galatu siif geessi viidiyoo tana sheer godhaa gaa. Tatti aantu ABO'n addi bilisummaa Oromoo kan Harargeen dhiiga isiitiin akka curgootee gadhaabdee alaabaatti tolchitee faaruutti tolchitee Oromoo kutaa 11tti afeerte addi bilisummaa Oromoo sun dura maaliif dhaabbame bara 63 keessa jennee ilaalla. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba roorroof dhaabbate. Dhaaba Oromoo qofa dhukkeerraa kaasee Habashaarraa dhorkuuf jeenonni keenya Jaarraa Abbaa Gadaa Elemoo Qilxuu Mul'isa Abbaa Gadaa Ammattaqii hundee itti dhiigaan gadhaabanii jechuudha. Roorroo Habashaa dadhabbiidhaaf saniif dhaabbate. Osoo deemu arra ilmaan isaan guddisanii injifannoon dhuftee jechuudha. Dhaabni tokko hoggii riphee lolaa keessa jiruu fi hoggii biyya bulchuu deemu garaagarummaa ta'uu qaba. Akkuma muka keessa ture akkuma gaafa duraa roorroo jaarame sanitti roorroo saniin dhufee sabaa sablammii seenuu hin danda'u jechuudha. Sigale seenuu hin danda'u jechuudha. Maal ta'uu qaba? Qomasaa bal'isuu qaba jechuudha. Qomasaa bal'isuu sabaa sablammii haammachuu, Amaara haammachuu, Soomalee haammachuu, Orgobbaa haammachuu. Kun immoo hayyoota keenya kana keessa Orgobbaa meeqaa jira? Amma nu hogganu keessa Orgobbaa meeqaa jira? Orgobbaa haammachuu. Sigale saba nu keessa jiru hunda haammachuu danda'uu qaba jechuudha. Dhaabni hoggii riphee lolaa sigale abo ati yoo ABO balaaleffatte ati Oromoo miti siin jam fakkeenyaaf sanni beeytan. Yoo ammallee haatee ABO balaaleffatte ati Oromoo miti jechuudha. Dhaabni kun ka Oromoo qofa ta'uu qabu. Kasabaa sablammii biyya san keessaa hunda ta'uu qaba. Dhaabni tokko akka gaara turee fi akka magaalaa keessatti wal adda ta'uu qaba. Kana fakkeenya kaniin sii kennu wayyaanee si ariite. Duraan Tigraay bilisoomsina jettee baatee jechuudha. Erga akka Qeeroon cabsitee Oromiyaa si galchite kanatti ijoolleen Tigraay cabsitee Tigraay fudhattee booda Itoophiyaa
addawaayii jetteeti sabaa sablammii biyya sanii taatee if jaartee jechuudha. Akka dhaaba sabatti akka dhaaba Itoophiyaan guutuun filattee bakka buufatteetti if jaartee jechuudha. ABO'nis akkasitti if jaaruu qabaa jechuudha. ABO'nis akkasitti if jijjiiruu qabaa jechuudha. Dheengadda dhaaba dhuga xiiqiidhaaf jaarame nama firraa dhoorkina kan namni dhiiga keessaan qabne hin jiru jechuudha. Tusii Harargee tajilbana man dhooysine keessa dhalateeti addunyaa tana fooqii Ameerikaa Niiwuorkii Dubaay bakka addunyaa tanarraa ABO'n hin gahin hin jiru jechuudha. Tusii Harargee xiqqaasan keessatti ABO'n dhalate waan dhaaba haqaa ta'eef akkana lalisee addunyaa wal ga'ee jechuudha. Dhaaba haqaa kana fuutee hagandaa gootee hiitee taa'uun hin qabdu jechuudha. Hayyootaa wajji teessee yaada lafa keessa. Dhaabni kun dura akkana ijaarame Oromoo qofaaf ijaarame amma akkana yeroon akkana gaafatti maal godhu qabna sabaa sablammii keessatti hirmaachisu. Yaada lafa keessa jechuudha. Dura paartii ijaaruuf yaada lafa keessa. Yaada sanirra paartiin ijaaramti. Yaada lafa keesseeti. Yaada hammata Amaara kana Gondar irraa qabii hanga biyyaan an dhaladhetti namni Amaara ollaan qabni hin jiru. Amaara walirraa fuunee jira. Walirraa dhallee jira. Wal dhudhungannee jira. Hidhiin teenyallee wal seentee jirti. Namni Amaararraa addaa fi Oromoo fi kanaan adda baasaa sigale Soomalee fi Oromoon adda baasaa Orgobbaa fi Oromoon adda baasaa Hararii fi Oromoon adda baasaa namni je'ee yaadu maraata malee mataan fayyaan qabu jechuudha. Dhaabni kun dur Oromoo onnachiisuudhaaf ammaan abbaa qabeenyaa si godha, ammaan abbaa fooqii si godha, ammaan abbaa biyyaa si godha, biyya teenya badhaatu, biyya teenya maarree, ammaan afaan kee afaan federaalaa godha, maarree wuuy je'ee ummata onnachiisuu ture jechuudha. Garuu dhaabni tokko akkuma ummata gaaraa onnachiisuu turetti 4 kiiloon dhaqa jechuun wallaala na fakkaate akka yaada mataa kiyyatti. Maaliif sabaa sablammii biyya tanaa jira hammachuu qabaa jechuudha. Fitti dhiyeessu Soomalee jira akkuma amma horgobbaan dilli keessa jirtu kanatti horgobballee naquun gaarii. Horgobbaa keessa naquun gaarii sababa biyya saniiti waan taateef. Soomalee keessa jira, Walaayitaa jira, Kambaataa jira sigale. Saniifuu akka dhaaba biyya bulchutti yaada bitamaa sigale. Hariiroo diinagdee irratti, hariiroo alatti, hariiroo biyya bulchutti, hariiroo sabaa sablammitti yaada bitamaa tokko lafa kaa'uu qabaa ABO'n. Maaliif ummata guddaa miliyoona 50-60 himatu kana ilaa ammaa nama keessatti waan hin taane dubbisaa jira. Hayyoota isaa mataa wanta godhaa jira jechuudha. Saniifuu if jijjiiruu qabaa. Amma fakkeenyaa fudhannu. Ameerikaan hundirraa fayyadamu jirru kana ijoollee adii bichaan lolee ummata adii Awurooppaa irraa dhufe qofaa lolee Ameerikaa tana fudhate cabsee Red Indiana ummata juurraa dhabamsiisee fudhatee jechuudha. Eegas booda gatta'aniiti biitti bilisoomte gurraacha bitachuu eegalan akka gabratti. Gurraachilleen dhufee Abrahaam Lincoln nama gabra bituun hin jiru jee namni bilisoomu qaba jee eega namni hundi bilisoome maal godhu qabna. United States biyya nu hundi keessa mirga qabu. Ja'aniiti biyya adii qofaan lolee cabsee beek. Alaabaa kophaa qaban amma alaabaan Ameerikaa tun tan hayyoonni Ameerikaa gattaa'ee tolche. Eega bilisooman booda alaabaan loluunii turan walin maramteeti fuutee muuziyeemii kaa'amtee jechuudha. Walin maramtee fuutee muuziyeemii kaa'amtee jechuudha. Saniifuu laal dhaaba kana muuziyeemii kaa'uu osoo hin ta'in dhaaba gaariidhaa akka Ameerikaan isin keessa teessanii barattanii itti diina baqattanii nama taatanii arra galtanii lammaa fi abiyyi jeexan tunuu waan isin dalaguu turtanii beeytanii dhaaba kana bal'isu nama hunda hammachiisu Oromoo hay ollaan Oromoo kam ta'ani godaana karoora keessan keessatti hay namni Oromiyaa keessa dhalate Oromiyaa hoogganuu hin danda'u amma ilmoon tiyyatanii nan Ameerikaa dhalee Ameerikaa hoogganuu dandeessi
ديمقراطية ناتي برباد دخمي سيقال ما فيدراليزم مان أتلول توف كمي يو خناو في جيرون دندين سيقال دهابا أورومو في دهابا أكوان أورومون فلتة ديم نالو ليتيني dhaabni namni deemeetiin lola jee dhaabe jaarraa abbaa gadaa rabbi raamataa godhuufi roorroo namarra ummata kiyyarraa cabsuun qaba jee dhaabe malee oromoo waliigalee jaarraa elemu deemii dhaaba akkanaa nuu dhaabaa jee hin jiru arkaniiti jaaramnee walit dhufnee ummata kana cabsinee diinni qawween nu cabsee nuti qawwee takkaa bitannee takkaa tolfannee takkaa diinarraa hiikkannee sigale cabsu qabnaa sigale je'eeti dhaabbate dhaabni namni deemiiti jaarraa abbaa gadaa rabbi raamataa godhuuf deem dhaaba nu dhaabi jee namni akka dhaaba oromoo akka waan numaatuu samiisanii dhaaba oromoo jee kitaabaan gabbeetti dhaaba oromoo kajuu hin jiru dhaabni tokko eega lolee dhufee sabaa sablammii biyya saniitiif lolee dhufee jechuun nama oromiyaa keessa jiru hundaaf mirga banuu qabaa jechuun sadarkaa hoogganatti sadarkaa yaada kennachuu irratti sadarkaa gartee itti hirmaachuu irratti sadarkaa qabeenyatti kafaluu irratti banuu qabaa jechuudha. Yoo dhaaba yaada kana ifiifuu hidhamee siistamaan hidhamee hacuucamee taa'u kanatti lammaa addunyaan faarsitee Itoophiyaan guutuun faarsitee as keessa gad darbina jettan nuti isinitti hin dhiifnu jechuudha. Lammaa Magarsaa waan jaalan. Sigale duraanuu hayyoota akka lammaa kana dhabne hayyoota akka Abiyyii kana dhabne hayyoota akka caaltuu kana dhabne hayyoota akka takkalee uumaa kana dhabne jechuudha. Kana mannu ida'u ka oromoon hammatuu garsiisu ka oromoon gartee jibbaa namaan qabu addunyaan nu labsu kana dhabne jechuudha. Isiniin gaara taa'ee isiniin qaqqala akkanaan isiniin godaansisa jaa viidiyoo tana waraabanii addunyaa geessan kun odaabni isaanii kanaa jenni miliyoona 50 akkana gabroomsu turanii jechuudha. Amma namni hundinuu rabbi isin galcha akka shaantatti illee ijoolleen isin fannifattee galtan amma galtan dhaaba kana banuu qabdanii jechuudha. Oromoon itti hirmaachuu qaba Oromiyaa keessa dhalate. Dhaaba kana akka gandaalizimii harkaayis baasuu qabdan. Namni hoggii qabsaa'u abbaan fedhe kutaa fedhe irraa dhufee yoo si hoggan irran kaayyannee jechuudha. Sigale irran kaayyanne garuu hoggii injifatee walit dhufee booda sigale hoggii injifatee walit dhufee booda hoggii gattaa'ee hafuura baafate hay anoo isaan jira iflaala namni dhaabaas gandaalizimii keessaa baasa sigale kan kutaan 11 keessatti ifgartu kan walloo keessatti ifgartu kan wallagga keessatti ifgartu kan arsiin keessatti ifgartu kan baale keessatti ifgartu kan harargeen keessatti ifgartu kutaan 11 kan keessatti ifgartu godhuu qabdan. Oromoon keessatti farkutti hin jirtu. Dhugaa isinitti himna. Dhugaa isinitti himne bakka isin dhiite bakka na dhiite bulan. Oromoon keessatti farkutti hin jirtu kutaan hundi. Dhaaba sabni hundi keessaa dhiiga qabu kana akka dhaaba Oromoo fakkeessaa dura gandaalizimii keessaa baasa. Nama amantii takkaa qofa walii qabdanii ciinteessan baasaa akka dandeettiitiin nama ramadaa. Eegas booda yaada lafa haa akkami sabaa sablammii maquma abaa'otiin sabaa sablammii Oromiyaa keessa jiru haammachuu dandeenya. Sigale haammachuu dandeenya. Hirmaachisuu qabda nama saba biyya san keessa jiru hunda. Biyya bulchuu deemta malee ganda bulchuu hin deemtu. Sigale biyya bulchuu deemta malee ganda bulchuu hin deemtu jechuudha. Yoommoo ganda qofa bulchuu deemte faarsi Oromiyaa irraan kaa'anne. Biyya bulchuu deemta. Biyya hoggii bulchitu akka nama biyya bulchuutti haataa jechuudha. Akka nama biyya bulchuutti aaktii gootaa jechuudha. Sigale Oromiyaa hoggii bulchituu sabaa sablammii Oromiyaa keessa jiru hundi ilmaan keeti. Mootummaa si hoogganu jechuun abbaa jechuudha. Amaareen naannoo san keessa jiru ilmaan keeti. Soomaleen naannoo san keessa jirtu ilmaan keeti. Orgobbaan naannoo san keessa jirtu ilmaan keeti. Affaar maal jette Iisa naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi ilmaan keeti jechuudha. Heerattiin hammattu heera isaan kana ittiin aangeessitu heera isaan kana ittiin if jala hiriirsitu qopheeffachuu danda'uu qabdaa jechuudha.
akka oromiyaatu gandaalizimii keessa jirta maalayyaa akka sabaa sablammiiti dhaaba kanaatu waltahee nu bulchuu deemaa jeeti girrisaan asirra footoo namni poosti godhu footoo nani dhaqeetuma yoo wajji ka'e poosti godhu sigale dhaabni tokko kan si bulchuu yaadaan maqaa oromoo maxxanfatee fi miti orroo jee hanga dhumatti orroo heerrisaa hundi yokkas taheellee yoo yaadan qabaanne si bulchuu hin danda'u ifiifuu aangoo sanirra wal fixaa jechuudha. Saniifuu gandaalizimii keessaa baha dhaaba sabaa godha dhaaba oromoo godha dhaaba oromoo jechuun wallorraa eegalii hanga harargee fi gaditti dandeettii isaatiin keessatti hirmaachuu qabaa jechuudha. Akkuma dhiiga keessatti hirmaatetti hoggana keessattis gartee waa hunda keessattis hirmaachuu danda'uu qabaa jechuudha. Kanaa'uu if keessattuu federaalizimiin finnee sigale sabanu keessatti kanurra bobbahu godhuu hin danda'amu jechuudha. Ummata guutuu isinitti hin dhiifu. Aabaa'uun dhaaba akkana ijaaramuu ture jechuudha. An amma waa takka khaniin isinii dhaamu keessaa ispeeshaal ijoollee harargee irra deddeebi'eetumaan isinii dhaamu. Ijoollee baalellee dabalate nuti baalee fi harargeen hooggansa oromoo keessa ifin arkine dhugana gaafattaami kutaa oromoo hunda keessa hooggansa keessatti ifin arkine yoo dhugana gaafatte an dhaabaan keessatti ifin arkine numan deeggaru dhaaba siyaasaa wanni deeggartuuf bar jannatatti seenuufi miti dandeettii teetiin bakka tirkachuufi bar namni dandeettii akka keetiin qabne si ol taa'e ati maastireetii baadhattee isaa gatteeyse gandi isaanii waan hoogganuuf namni digrii takkaan osoon ati maastireetii jala kana teessu inni digrii takkaan si gubbaa taa'uufi miti akka dandeettii isaatiin akka hujii isaatiin akka naannoo isaatiin bakka bu'ummaa arkachuun qaba jeeti. Amma baalee leen an mootummaa viidiyoo keessatti illee garre baqarra jiraa jechuudha. Kutaan lameen yoo dhugaa gaafatte kutaa namarra illee dubbachuu hin danda'u garuu akkuma oromoo laaleetiin irraa dubbachuu jira. Hin garre jarri kun mootummaan dheeysina mootummaa nama keessan tokko keessa gartan deeggara nama keessan duuba dhaabbadha nama keessan bira dhaabbadha nama keessan jajjabeeysa nuu jabaadhu jaan dhaaba keessattiif gartan deeggaraa jechuudha. Dhaaba siyaasaa wanni qabsooytuuf jannata rabbiittiin galuufi miti ka jannata si galchu ibaadaadha salaata soomana sadaqaati kennattu malee dhaaba siyaasaatii miti jechuudha. Wanni dhaaba siyaasaatti hirmaattuuf maali? Akka dandeettii tiyyaatiin keessatti ifarkuun qaba jechuuf itti hirmaatta. Kana yoo hin arkanne wanni ati dhaaba siyaasaatii xiyya jettee yaamtuuf hin jiru jechuudha. Hin jiru dhugaan si himani. Saniifuu guyyuu mormaa ta'uun gaarii miti. Guyyuu numa morminaa waan dhufe. Guyyuu dhufaniituma oromummaa golgatanii faayidaa isaanii oromummaa keessatti dhooysanii numa lolchiifatanii no. An amma odiippaa hidhadheetiin deeggaraa jechuudha. Maaliif caaltuun if dura laala caaltuu isaaniitiin if dura laala. Yes loqoda kiyya qabdi. Sigale bakkaan an itti dhaladhe beeyti hararge dhaladhe yab intala hararge takkanaa takkaa jira jabduun farii allaala. Yes kanaan if dura laalee ittiin booharaa jechuudha badhaadhina keessatti. OFC keessatti maal if dura laaleetiin ittiin boohara. Nama gootota kiyya ka'aabaa gadhaa beeyu maqaa isaaniin beeyne hogganoonni OFC nama jaarraa abbaa gadaa itti gufatee takkaa jaarraa abbaa gadaa jee yaamin kanaan dhaaba kiyya jee dhaadheessa kanaafin lubbuu tiyya kenna. Never sigale bakka keessatti if gartu keessa taa'e jechuudha. Sigale bakka keessatti if gartu keessaa kutaan kun lameen namni kamooyyeetti ilaal faayidaa isaanii isinitti hin tumatin oromiyaa jechaa isinitti kijibaa faayidaa isaanii arra biitti rakkina jirtu eessa oromiyaa keessa baali arra biitti rakkina jirtu eessa oromiyaa keessa hararge
bakki karaan hin jirre, bakki bishaan hin jirre, bakki cinqiin himamtu eessa. Kutaa lamaan kana bakki qabsoon dhukkeen irraa kaate bakka ilmaan keenya gantu jedhaniitti cafaquu turanii warri qabsoo nurra jaldaaba godhatee nu ficcisiisee diinni nu fixee isaan nu fixuu turan eessa kutaa kana jechuudha. Kutaa lameen kana mootummaa isin sabboontota jedhanii aangorraa nu guuyifatanii oppiidiyoo biraa nu guuyisanii isin sabboontota bakka sabboonummaa nutti himnaan nuti horiinee kun hanga urkaan kun nurraa buutte nuti sabboonaami jennee kun sigale. Isin sabboontota jedhaniiti chitti hafan isaan. Ijoollee biyya alaatti ergataniiti ilmi abbaan ichi isin sabboontota jedhenu yaasee nuti biyya alaa dhufneemi. Ilmichi iskoolaarshiippiin asitti ergatee ilmini sabboonaadha dhufeeti asiina hooggana ilmi. Abbaan ichi oppiidiyoo hooggana ilmi asii dhaabaanan qabu hoogganaa jechuudha. Sigale. Saniifuu nuti bakka keessatti ifin garre inuman deeggarru Oromoo waan feete waan taane sigale bakka keessatti ifin garre an isiniifin hima mataa wal qabadheetiin hima ittilleen qaanfadhu bakka keessatti ifin garre guyyaa qabsoodhaa waliin lolle Harargeedha hin lolle loltan Baalee dhufnee lolle Wallodha hin lolle Wallaggadha hin lolle qabsoodha. Guyyaa injifannoo garuu keessatti farqu qabnaa jechuudha. Akkuma gaafa lolaa barbaadamnu san Tigraay naannoo isii tan keessa loluu turte kam goote. Hoogganoonni barichii dhufanii kabajaa kennitiifi barnamachiitiif nuti kabajaa qabnaa. Dhaaba Oromoo kamma jiru kana keessatti bakki lollitti ta'uu ture sun warri aabaa uume sun warri alaabaa isaan irratti hin dhaadatan uume sun kabajaa qaba. Ummata akkanumatti iyyaa umara mootummaa wanni itti barumsa dhabnee nuti itti daaraa taane maali qabsoo tana sigale kanarra ilmaan isaanii baratanii gosa adda addaatti kompiitaraan barreessanii qubee jallifte maarroo jallifte mitirkishoo nuun jedhanii nu arrabsan maali qubee afaan Oromoo bar nuti osoon gurguddoo kana barannee bar sigale hay bardeen gaddaanan itti baree bar gaafa nam tokko kutaa sagal jiraa bar jaanii gandi keenya dubbatu kan isin warra xayyaara oofu hunda qabdan kunichi xayyaara oofa abbaan dhufee asii sabboonaa isaan na hoggan ilmi immoo ichi mootummaa hojii xayyaara oofa kunin ta'u bakka keessattiif gartu qofa deeggarii wanni siin ju'an bakka keessattiif gartu bira dhaaphuu warra keessattiif gartuu wajji dhaaphuu sigale ak nama keetirratti dhagaan darbinii sigale nama keetirratti bakka fedhe yoo jiraate dur ilmi keeyoo piidiyoo ta'e wayi mana kana finna ixee bulchita isaan ammoo ilma isaan namni warri si hoogganuu ture sun ilma isaaniitii miti firri isaanii gaafa dhufeewu namni ganda isaanii hoggii dhufeewu sabboona abaluu dhufe jedhanii hoteela qubsiisanii mana isaanii fidanii ijoollee fidanii footoo sin garsiisan malee footoo hundi hojii kaasanii ilmaan isaa garsiisanii biraa deemaa jechuudha. Ati immoo dhagatti hartaa jechuudha. Hassan Hussein Arreeyse jira eenyu beeka sigale saniifu never ever ati bakka caaltuutti gartu dhiifte bakka Farii Aliyyiitti gartu dhiifte bakka Fu'aaditti gartu dhiifte bakka Abdiitti gartu dhiifte yoo bakka waa takka ittiin garre Oromoo jechaadha itti sun dhimma heeti garuu manni keenya bal'aa wanni qabdan bakka keessatti if gartu jala deeme Oromoon amma bilisoomtee jirti. Warrin bilisoomne juu war aangoon qabanne jechuu qaanfataniiti nuti aangoon qabanne isiniin jechuu qaanfataniiti hin bilisoomne siin jechuu jiran kijiba bilisoomne jira namni aangoo jecha wal lolaa jira anaatuchi qabata jecha wal lolaa jira olola walirratti oofaa jira miidiyaa walirra banate kijiba Oromoon bilisoomtee jirti nuti waan bilisoomne jirruuf namni hoggii bilisoomse hafuura fudhachuu fedha. Bakkaan dhaabaan gartee nama kiyya keessan laalaa hafuura fudhadhuun barbaaddachuu qabaa jechuudha. Dhaabni sun khariin jara kiyya keessatti arku
الربسا خنين نما خي خيست تنقري خنين لقودة خي خيست تنقري خنين واتك خيست تنقري أبد إن منفارس قافا بلي سمما مو أبان فرنا هوغنوس قبصر رجل رأي جو قافس نمني چه همسر رجل هوغن سنقافتو چه هجر أوري هجر لولو جر دو جر جيسو جر قافتو قرو إيغا نغي أركتي قتيسي قافت جو قبدا جيجو خيست إفنار وجه جو قبدا جيجو سانيفو dhaaba keessatti ifin garree jecha namaa jechallee waliin dhabina nagaya akkasi nagaya na qabaadha nagaya naaf jiraadha ijoolleen hararge baalilleen bakkuma keessatti if gartan jala deema ummanni irra guddaan nama khuun adaadootiya dalagarra ari'aniif iyya khuun eesuma kiyya dalagarra ari'aniif iyya warra dheengadda oppiidiyoo نجعل يودين النبي خناتي كوما واجي إلا قيامان تاتي مالي جاجي جيرا بني خند درو ولي رب بهو إيجالي وجود وقافنا من ساتش خيسا تكاويها تكاوهي دلقو دبجاني أريهن غافير أرومون تيبني مارون روما يو أتي برغت تيسي سيدي مي أبي يخمال بليسي جتي يو أتي غافت واتك سيهمون دندو سيالي مليلك نور رجاري ماري نور رجاري مليلك جاري مي يس eega inni mililik jaare ati gattaa yaada burqisiisi dhaaba jabaa ummaddu khamilikichi keessa baasu godhii jechu hangasuma saniifu waan keessatti ifin garre jala yaatanii bilaashitti yaada jala yaa amale nama jala yaa'in ammas never ever yaanni khiyyo isiniin taane khabbutaa jettanii na jala yaa'ina yaada malee yaada jala yaa amale nam tokko jala yaa'ina yoo yaada jalan deemne yoo namni keechi seene yoo inni hallayyaabu te girrisaa jedhamta maqaan kee naman jedhamtu nama yaadu hin jedhamtu girrisaa girrisaa jedhamta siile saniifu girrisaa gurbuma san qabaati girrisaan girjee dhufaa jedhu amma kunoo telefonaani miseensa taa jedhanii poostii isinii godhanii tuffii telefonaan haloo maqaan kiyya kaabbutaati miseen saxaafaa watiin ta'uu fedha nambeekan akkaawunti baankii tiyyana irraa fuudhan maqaa kiyyana irraa fuudhan an hogganuu keessa qoodan fudhadhu maarreen ta'uu hin jiru telefoonaan hin ta'a eenyu maammadu bari sigale hangan takka an nama telefoonaan dhaaba siyaasaa ka telefoonaan miseensa taaju dhaabni siyaasaa akkatti biyya bulchu akkatti sabaa sablammii eegu akkatti oromoo tana amantii kutaa hundarra akkatti wal qixxeessee deemu ajandaa isaa eegakka lafa kaayyate ajandaa san laallattee bitattaa jechuudha dhaaba akkanumatti telefoona maxxansee kunoo amma khabiir daduunfaan kadaduu qabadhu hojju sun خبير دادون فان خونو تلفونا غنا دولاتي مسينستا تلفون دولني خن جنان دلو مقف غري ملي دابا سياسان غري الدنيا دابا سياسا تكا انترنت رت ترسيمو إسا سياسا سا اتنبولماتا سا جلال راقبه هنگو قبتي وبسايدي إسا رسيبا سا اتشر رادو بفتيتي والغهي هو غنوتا سا دايتي miseensan ta'uu barbaada jettee guutamte hay nuti oromoo qofaaf dhaabbannee jan amaara afaan oromoo beekuu jira tigrii afaan oromoo beeytu jira yoo telefoonatti dawwalte ana kun abaluuti miseensa keessa na godha waraqaa isaarraan fuune eenyummaa isaan qoranne waa takka bakka fuuteetuma miseensa godhatta abiyyi immoo miseensa godhachuu hin danda'u beeka abiyyi sabaa sablammii miseensa godhachuu hin danda'u ati immoo telefoonaan miseensa ol guuratta yaa rabbii hiya saniifu akkasi gartee yaada bitamaa dhiyeeffadha telefoonaan nama miseensa ta'u takka hin dhageenye garuu girrisaan telefoonaa miti TV nuti dubbattan mata maaliif isaan yeroo hundan nama jala yaa'an malee yaada jala yaa'anii jechuudha yaanni sun fedhu haa isaan fayyadu fedhu amantii isaanii haa fayyadu fedhu naannoo isaanii haa fayyadu fedhu naannoo isaanii haa cubbuu naqu fedhu amantii isaanii haa cubbuu naqu sigale bakka eessa jiran kunooti ajjachani
kana jechu girrisaan telefoonaan barbaachisu sigale telefoonaan barbaachisu tiivuruma girrisa arraas dhufnee bar ayyee nuti dhufne girrisa arraas dhufnee bar telefoona wanni maxxansitaniif hin jirtu ifin xiqqeessina maaliif namni qaaniidha telefoonaan arraba tuffii namaa qabani sigale telefoona kana dawwalaa miseensa ta'a an dardaraa fi dubra walirraa telefoona fudhatee wal janaajjanii bareedduu qashxiyyee jee wal janaajjanu arkee dhugaadha sigale arkeetiin jira garuu dhaaba siyaasaa ka telefoonaan miseensa ta'a jiru in history sigale addunyummaan tun baga afaan keenya hin beekin baguma addunyaan tun afaan keenya hin beekin sigale okay baga addunyaan afaan keenya hin beekin wanniin isiniin jiru baga addunyaan afaan keenya hin beekin silaa namni nu kufla hay ummata idaan addunyarra osoon siyaasaa tarsiimoo waa hunda isaa osoon itti ispileenin goone ummatuma idaan telefoonichirra maxxansitee telefoona kana dawwala miseensa ta'a jettuun jira jedhanii namni nu ajaa'iba alhamdulillahi rabbil alamin baguma addunyaan afaan keenya hin beekin sigale saniifu kana hunda kanu godhe girrisaadha humaatii miti nagaan naaf jiraadha baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya firraa eega girrisaan isin shawwadine